كدو مو كان دون التمن. ربي يوم دو بيك اوكي اندو كدالة مو كان دال النتمن. وكمان نلت نمما دلت مالي وكدالة مو كان دال النتمن تولي قالت. وكمان نلت ولا ما قالت نمما دلت مالي. اوكي واكن دال النتمن تاججو. ايه اوكي كدو مو كان دونه. واقنين دوا كان جدو جرا أستاذ واقنين دو جدا واقني دونا مالتو لفرت تفسا. إندو لك واقني دونا نيسي دكتور أبي يو دونا إثيوبيان قوتو ولي تغرقلتي أما تنا هتم بكجرتو قدياتي. واقني كم دوا واقني دو جنان سمي في دچينا كم تلعبتي سا إنيو تقام. كان أفندو يجان جرانيس ايوه واقن دونه كان افو مريتي مالتو سيافري اما شهاده جچو ماليسي. اسمها فيه اوكي تمام قاري اسمها في تمام شهاده جچو مكو فسيافي مالي وان براتو مرتي جرتا يچو يسوس نو واقا جتامون جتو اتي واقع مال يسوس دلتي جرامي دو اجرتنيمي الرفامي مغامي نمما ساتيني كنوندو مال جچو نمما في مال جچو رسا نمما جچو مال جچو رسا نمما ساتي يسوس واقن جنة سا واقني نمما قبمو دو نمما ساتين أكفاين دبتا سجلين واقعيوي waaqummaan immoo hindu waaqummaan hafuura waan ta'eef hafuurri hindu akkami wogguu dhalatu eessani maaltu dhalate yesuus wogguu dhalatu sani waaqatu dhalate jettamoo ati namatu dhalate jetta namummaa isaatu dhalate ustaaz maaltu dhalate maaltu namummaadhaan dhalate waaqatu namummaan dhalate moo namatu namummaan dhalate gooftaa yesus namummaa isaatiin maariyaam irraa dhalate namummaadhaan ka dhalate sun waaqa moo namatu dhalate waaqa yesus kristos namummaa isaa keessa waaqummaa jira waan ta'eef waaqatu namummaadhaan dhalate isaa waaqni namummaa qaba moo waaqi waaqummaa qaba malee namummaa qaba waaqi maal jettan waaqni namummaa qaba siin jedha mee yesuus yeroo dhalatu isaanii qaama isaa keessa waaqi jira waaqni ni jira hafuurri qulqulluun maariyaamiin golgeedhamti macaafne kanaafuu waaqni illeen garaa Maryam keessa ture jechuudha ka waaqni illee achi keessa ture ba'e ji'a 9 lakki waaqummaan akkamitti maal waaqe waaqa sammuun kan kee didu jirti garuu afaan kan kee dubbachuu jira malee sammuun kan kee hin jedhin waaqa hin jedhin siin jechuu jirti atammoo afaaniin giddiidhaan baaftee dubbachuu jirtaati yesuusiin giddiidhaan waaqa jechuu jirta malee sammuun kan kee hin jedhin siin jechuu jirti la waan irratti guddatte waan taateef siin jechuu jirti malee akkamitti mee waaqummaan eega keessa hin jiraanne eega waaqummaan hin dhalanne taate garaa Maryam keessa eega waaqni hin jiraanne yesuus ammoo achi keessa ture akkamitti ati isaan waaqa jettaritu rakkisaadhaa minni kun no ani kanin jechaa jiru yesus kiristoosii waaqummaa isaatiin yookiin hafuura isaatiin bakka hundumaa jira namummaa isaa garuu gara Maariyaam keessa yeroo turetti daangeffameera maal jechuun waaqummaan bakka biraa jira jedhi kaati maal ka garaa Maryam keessa ture sun waaqaa miti jedhi kaa gabaabsi nurraa gabaabsi akkas jedhi ka garaa Maryam keessa ture irraa si gaafachuu jira ka garaa Maryam keessa ture sun waaqaa miti waaqni kan biraati jechuu kan keeta akkanaami moo waaqa kana toliga qoodama tokko biyya Allaan hafuura moo foonidha foon hogguu jettu waan Allahatti dubbachuu jirra hayyee waan Yesuus kana diddemu jetti no waaqummaa waaqayyo akkamiin hubattu sin maal waaqayyo waa Yesuus hin taate Yesuus waaqayyoodhaa miti waaqayyo kan biraattu jira
Waaqayyo kan biraatu jira malee Yesuusii miti. Yesuus mataan isaa fakkeenyaa fi Yesus Kristos fooniin biyya lafaatti dhalate malee hafuuraan inni bakka hundumaa jira. Waaqummaan hin daangeffamu waan ta'eef. hafuuraan bakka hundumaa jira jetteessa. Amma eessa jira Yesuus? Amma isaatii kana eessa jira? Waaqummaa isaatiin bakka hundumaa jira. Mee ragaa naa kenni. Waaqummaa isaatiin bakka hundaa jira kan jedhu mee ragaa naa kenna iyyee. Ragaa maali? Ka amma jette kana ragaa malee haasoftamoo ati? Ragaan inni haasa'u jira. Gooftaa Yesuus mirga abbaa isaatii jira. Kuno mirga jette ka mirga abbaa jira jette kuno bakka hunda jira ka jedhu eessaa fiddee ati? Hafuura waan ta'eef hafuurri bakka hundumaa jira ka. Yesuus hafuura moo bar foon qaba bar nyaachaa ture. Ani keraa miti jedhe qurxummii naa fidaa jedhee nyaatee bar. Qurxummii as fidaamee ijoollee jedhee bishaan as fidaamee ijoollee jedhee laal kasham godhee nyaatee laal. Luqaas boqonnaa 22 irra jiraami. In nyaate. Luqaas boqonnaa 24 irra jira. In nyaate bar in nyaate. Ekeraa osoo ta'eeti ani nyaatu jedhe. Yesuus osoo nyaatu ati ammoo hafuura jettaa ammoo ati. No, macaafni yoo barsiisu Yesus Kristos namummaa guutuu akka qabu dubbata. Namummaa guutuu erga qabaate immoo hin nyaata'e. Maaliif Yesuus hin hafuura jettareeti? No, isiniif hin galle. Maal naaf hin galle siif hin galin malee anaaf maal hin galle miti siif hin galin malee. Waa'ee foonii fi waa'ee hafuura adda baastanii hubattaniittu sin dura. Hafuura jechuun waan hin mul'anne jechuudha. Yesuus ammoo ni mul'ata bara. Namni argaa ture dhalatee jira. Hafuurri hin dhalatu. Hafuurri akkamiin dhalate isaa? Hafuurri sun dhalate taate. Hafuurri sun cinqamee Maryam bar ciniinsifattee deesse. Ciniinsifattee akka intalli ciniinsifatu deesse. Hafuura jechuun waan hin mul'anne. Maryam Yesuus ammoo lafarra mul'ataatiin ture. Lafarra ture. Gaafa du'aa ka'e illee akka macaafa keessanitti qurxummii naa fidaa jedhee qurxummii kasham godhee nyaatee jira. Bishaan dhugee jira. Lafee qaba. Foon qaba. Lafeen isaa jiru waraanname jedhaami. Rarraasanii jiran qoree itti godhanii jiran jedhaami macaafni keessan. Si galtee erga sana ammoo mirga abbaadha taa'ee jedhaami. Akkas jedhaa bar macaafni keessan. Mirga abbaadha ol ba'ee mirga abbaa taa'ee. Namummaa isaatiin kaama Yohaannis boqonnaa 8:14 irraa kaastanii yoo ilaaltanii Yesus Kristos Abrahaamin durayyuu akka jiru yoo inni dubbatu agartu lafa sanitti. Otoo fooniin uffatiin durayyuu akka Waaqayyo abbaa bira ture. Allahu akbar. Yesuus duraan Abrahaamin dura jira? Macaafatu dubbata. Maqaan isaa eenyu? Maryamin dura. Yesuus maqaan jedhu kun Maryamitti himame. Maryamitti sun himamin dura maqaan isaa eenyu? Kanuma qofa naa himeyye. Maqaan isaa sagalee Waaqayyoo jedhama. Yohaannis sagalee Waaqayyo maqaa jedhamu jira isaa maqaan waa sagalee Waaqayyo jedhamu eessa jira isaa maqaa sagalee Waaqayyo jechuun dubbii isaa jechuudha malee kun maqaa miti maqaan isaa eenyu siin jedhe maqaan gadhaabataa moo maqaan qabu Yohaannis maqaan isaa eenyu jedhama? Lakkoofsa tokko irraa yoo ilaaltan sagalee akka ta'e dubbata. Sagalichi immoo Yesus Kristos. Sagaleen sagalee jedhama maqaa miti kun bar sagaleen dubbiidhaan jedhama dubbii Waaqayyoo yoo wagguu jedhamu dubbiidha jedhama malee maqaadha miti kun maqaa isaa si gaafadheen. Maqaan isaa sagaleedhuma Waaqayyoo jedhama. Maqaan sagalee Waaqayyoo akkamiin jedhama kun maqaa sagalee fakkeenyaaf amma dubbii siifa wagguu jedhamu dubbiin siifa maqaadha miti baru siifan dubbattee na waan isiirraa argame jechuudha malee maqaan isaa maal jedhama maqaa isaa wagguu siin jedhu fakkeenya Waaqayyo Elohim jedhama Yahweh jedhama sigaltee Adunai jedhama Elshadai jedhama maqoota baay'ee qabaa miti akkanatti Yesuusoo maal jedhama maqaan isaa Kuno ergaa Yohaannis keessatti iyyuu waa'ee isa jalqabee ture sagalee jireenyaa sana isiniif ni caafnaa jedha. Allahu akbar. Sagalichis immoo Yesus Kristos akka ta'e dubbata. Allahu akbar. Hayyee mee kana dhiisiiti mee waa tokko siin jedha. Mee kana ati humna kan keetti ol ta'uu danda'a. Macaafa harkaa qabda ammati.
طيب مي مچافه بني مي بكلت كلام ولينا زبنا اچ بودا نمو يو بربادين ديمتا تمام Ayyee. آه هي مي ما توس بقولنا شن لكوسا كورة تربة بني مي Banee jira. اوكي دب اسمي 17 irraa moo? ايه كورة تربة ما دبس Yesuus seeraa fi barsiisa raajotaa diiguudhaaf waan dhufee hin se'inaa. Ani isa raawwachuudhaaf dhufe malee diiguudhaaf hin dhufne. Ani dhuguman isinitti himaa hamma waaqni fi lafti badutti seericha keessaa fidalli xinnaan tokko yookiis gar tokko fidalaa utuu fiixaan hin bahin hin badu. اوكي اما ست واني جچا جرو اني سيرا في برسيسا راجوتا ديغوداف وانان دفيسين تيم فكاتين جچو جرامي اي واقاتو يو سيرا في برسيسا راجوتا راوچو را دفه سبيرت مو نبييدا Maarree gooftaa Yesuus yeroo biyya lafaatti dhufetti in dhalate seera jala siin galfamee jedha macaafni. اي اكسين جيد انا دغيفدو سيرت اكسين جيد اكسي داميدي Seera واقاتو jala erga namummaan isaa seera jala erga galfame immoo waan seerri sarraa barbaadu raawwata. لك اكسين جيد انا دغي كادورا يسوس اني سيرا في برسيسا راجوتا ديغوداف دفني اسان راوچو را دفه وغجدو واقاتو هو سيرا في برسيسا راجوتا راوچو را دفه مو نبييدا سينجي غباب سيتن مقفنا ديبس Namummaa isaati waan seerri sarraa barbaadu hin raawwata. نبييدا مو واقا Asitti kan seera jala galfame namummaa Kiristoos. نبييدا مو واقا Nabiyyiidha moo waaqa? ايه كسيرا سيرا في برسيسا راجوتا ديغوداف دفين اسان راوچو را دفه كون نبييدا مو واقا Waaqa. اعوذ بالله واقني سيرا في برسيسا راجوتا هردفه دفاسا سيرا باسمالي واقني سيرا باسمالي سيرا كنمالي واقي اكمتي سيرا ولا وچورا دفا سيرا جبيسورا باكمي دفا سيرا برسيسا سيرا راجوتا دا برسيسا راجوتا دا واقني هردفا تاسا هردفا ماتا هردفا تاسا هردفا مات اسا تو سيرا كنمالي اكمتي سيرا هردفين Yesuus Kiristoos bari yeroo nama ta'eetoo biyya lafaatti dhalate waan seerri sarraa barbaadu hundumayyuu hin raawwata. Kanaaf seericha hin diigu jedhe طيب seericha نبيي تأتي مو raawwachuu واقع تأتي الراوات نبيي تأتي مو واقع تأتي namummaan isaa nama ka waan seerri sarraa barbaadu hin raawwata. Amma fakkeenya seera Museetiin kan kenname namni مي tokko أكسين ani جري waaqa ofii نبيي تأتي مو واقع تأتي تنو مقف أنا ديبس نبيي تأتي مو واقع تأتي سير راوات nabiyyi kan jedhu hin jiru. Waaqayyo ilma isaa biyya lafaatti erge jedha. أبو عبد الله ميت كودا بارك الله فيكم. نبيي تأتي مو واقع تأتي يا مجاكينيا Nabiyyi kan jedhu hin jiru ustaaz waan macaafa أيه hin jiru. نبيي كجرو سيكن أما كان سيكن أيه نبيي كد أكتة إما سيكن تمام Ayyee fide. أيه تاني يوحنس بقولنا وانجيل يوحنس بقولنا جالا كوزا كود أفور بني مي Ja'a lakkoofsa 14. أيوة Bane. دبي سيء Namoonni sun milikkita Yesuus argisiise kana yommuu argan إيه kun dhuguma raajicha isa gara biyya lafaa dhufuuf jiru sana jedhan. kanaafuu kun amma nabiyyi jedhan kaa kun Yesuus namoonni namoonni milikita kun dhufanii humnaan isa qabanii mootii isa gochuudhaaf namootatu kunoo jedhe nabiyyicha malee nabiyyicha namootatu biyya jedhe lafaa kana malee dhufuudhaaf deemuu jechu jira namootatu jedheen kaa namoota bira dhaabbatanii irraati beektaasa jaratu sirra beeka moo jisitu irra beeka
jarri bira dhaabbatan kun akkas jedha Yesuus hin mormine nabiyyi ta'uu isaa mormine lakki an nabiyyichaa miti ani waaqicha malee hin jenne Yesuus ati jaarraa 21 namti jarri bira dhaabbatu Yesuus nabiyyichaa jedhan atammoo jaarraa 21 boodaan dhuftee hamilee kamiin jara bira turan warra dhagaa turan warra argaa turan warra raajiin hojjete argan maaliin mormitame Ayyatis waan isin mormitanis sittin himaanis. Okay, mee kabira si dabala ragaa quubsaa si kenna akka sirri si quubsu jecha ragaa biraa si dabala macaafuma keessa. Kana namootatu jedhee miti gooftaa Yesuus immoo dubbii bartoota isaa akkamitti eessatti akka inni mirkaneesse. Okay, Yesuus ka Yesuus illee si fidaaye. Ka Yesuus illee si fida ka Yesuus jedhellee akka Yesuus nabiyyuuf hin jedhellee ragaa isaa si fida tamam. Qo'a sinoosa bartoonni isaa ati waaqadha ati waaqa isa qulqulluudha ittiin jedhe simmaa mormitan. Nabiyyi ka jedhu naaf hidii jettee miti isa kana xumurree achi dabarramu. No kana namootatu jedheen gooftaa Yesuus immoo isa bartoonni isaa ati waaqayyo isa qulqulluudha ittiin jedhan inni isaaniif mirkaneesseera kana abbaa kootu isinitti hime malee ofuma keessanii of keessaa fuutanii dubbattanii ittiin jedhe. Maal jette? Nagaamu moo? Eywa ragaa si kenna siin jedhee miti eessa ragaa fudhattamuun fudhattu ati. Ayyeessa isa namoonni nabiyyiidha ittiin jedhe fudhattan isa bartoonni isaa ammoo ati waaqayyoodha ittiin jedhe maa fudhachuu diddaniin jedhe. Isa itti jirraa miti isaa amma itti deemu jirra isa san wajjin dhaqnee wajjin laalla amma isa kana sii xumuraan kiyya kana sii xumura tole. Ayyee. Tole na wajjin bani adeemi Maatewos boqonnaa 21 lakkoofsa 10 bani mee. Digdami tokko lakkoofsa 10. Ayyee banee jira. Dubbise ayyee. Yerusaleemitti yommuu inni galee mandaricha guutummaatti raafame. Raafame ilaala kana yuu jedhamee raafame ayyee. Yesuus Kiristoos waaqayyo waan ta'eef raafame namaaf. Hayyee tole Yesuus Kiristoos waaqayyo waan ta'eef raafame jetti mul'attiin tole achi oofem amma maaliif akka raafame yoo caamsi dubbata. Hayyee inni kun eenyu jedhan. Eenyu jedhanii gaafatan. Isa wajjin adeemus. Kun raajicha. Yesuus nama Maashaallah maashaallah kun eenyu jedha waaqicha jedhamu raajicha jedhan warri isa wajjin deemaa ture barattoonni fa'a. Kun raajicha jedhan. Raajicha jedhan. Yaa raajicha jedhanii maal jedhan? Dubbisi. Yesuus nama Naazireet kutaa. Nama Naazireet nama jedhamu waaqa jedhan. Waaqa Naazireet jedhamu nama Naazireet jedhan. Nama Naazireet jedhan. Warri wajjin deemaa jiru kun magaalaa wanni raafamte raajicha nama Naazireet jedhan. Yesuus nama Naazireet jedhan. Kanaafuu amma kun macaafni akkana jedha ka warri isa wajjin deeme barattoonni isaadha kun ummanni eenyudha kun namtichi kuni namtichi akkana magaalaan isaa sochootu kuni eenyudha jedhanii gaafatanii jennaan kun raajicha nama Naazireetii jedhanii Yesuus nama Naazireet jedhan deebisanii. Eenyu barattoota faatu akkana. Ati waaqa ittiinis jedhaniiru sanni isa waaqa ittiin jedhan fudhattaniire. Wayi kan jedhu raajii waaqa taasa. Raajii jechuun nama waaqni waa kennuu jechuudha malee waaqaan jedhamu bara. Waaqni akkamiin raajii jecha wal diiga lama wal biran qabiin akkasitti goba jiko. Dhugumaan raajichaa jedhee toon mirkaneessine gooftaa Yesuus kun yaada namootaati amma quraana keessatti quraanni kun jecha ergamaa qabatee. Ayyee ka Yesuus dubbate sii kennam ka xumuraadha ka Yesuus ka dubbate sii kennam raajii akka ta'e ka dubbateem. Kan Yesuus Kiristoos ofii isaati dubbate naaf fida kun yaada namoota. Ayyee ka Yesuus dubbate sii kennam ka Yesuus ofii isaati dubbate sii kenna. Ka Yesuus ofii isaati dubbate sii kenna yaa goba jiko. Ka Yesuus ofii isaati dubbate. Namoonni waa baay'eettiin jedhaniiru. Kan Yesuus ofii isaati ofiin jedhe fida. Ayyee tole isa kana yoo barbaadde Maatewos boqonnaa 13 lakkoofsa 57 dubbisi. Maatewos 13:57.
shantamii torba ayyee. 1357. Ayyee isaan kanaaf isa maman. Yesus garuu raajiin iddoo biraatti malee biyya isaatti mana ofii isaatitti ulfina Ulfina argatu isaaniin jedhee jedha. isaaniin jedhe. Raajii kan inni jedheen kun eenyuun jedhe? Sababii amantii dhabina isaaniitiif hojii aangoo baay'ee achitti hin hojjennee jedha. Hayyee tamaam. Raajii kan inni jedhaa jiru kun eenyuun baana Yesus? Eenyuun jechuu jira Yesus? Ofii isaatiin jechaa jiraare. Ofii isaatiin jechuu jira. Maal mata dureen maal jedha macaam? Mata dureen maal jedha? Yesus Naazireetii tuffatamuu isaa jedha. Yesus Naazireetii tuffatamuu isaadha jedha. Mata dureen maal isaadha? Raajiin iddoo biraatti malee biyya isaatti mana ofii isaattis ulfina hin argatu isaaniin jedhee jedha. Raajii kan ofiin jechuu eenyuun jechuu jira? Ofii isaatiin jechuu jira. Yesuusiin jechuu jira. Matama Yesuusiin jechuu jira jechuudha. No, ofii isaa bichaan jechaan jiru inni Eenyuun jechuu jira Xayyeef? Eenyuun jechuu jira mee naa kenni? raajota hundumaa walitti qabee jechuu jira. Raajota hundumaa kamiin raajota biraatu jira sa Yesuusiin malee yeroo san. Kaasuu jiru. Raajota biraatu eenyuun fa'aa jira? Raajonni biraadha Yesuusiin malee. Ajaa'iba siifan wallah. Raajonni biraa eenyu jira safara kana Yesuusiin malee kan biraatu jira raajiin fa'aa yoo jiraate nutti himi kabbata baqqalaa yoo jiraate ani hin beekuti. Laakiin bakka kanatti Yesuusiin malee kan biraadhaan jiru raajii ofiin jechuu jira kun Yesuus. Tayyib seeraa fi barsiisa raajota raawwachuudhaa dhufe malee diiguudhaaf hin dhufne gaafa jedhu Yesuus Kiristoosii nabiyyee akka ta'e agarsiisu jira. Ergama Rabbiiti. Nama dubbii Rabbii geessu malee ni waaqa miti jechuudha. Karaa gabaabaa jechuudha. Akkas. Hayyeetonni mee tayyib sirra dabarra. Sirifachiisee jira fakkaata. Waaqoo jirtaa? Akkam isin nagaa keessanii? Fayyaan kee akkamii? Nagaa galata Rabbii jirra. Baga jiraatte akkamii naguma jirtaa? Haadha galata Rabbii. Tole maaltu jira? Macaafa wajjin waa dubbifnu? Hin danda'ama. Tamam. Luqaas boqonnaa 22 lakkoofsa 43 mee wajjin dubbifna. Dubbisi baasitoo malee ani farkaan qabu waan ta'eef bilbila takka hin qaba dubbisi. Okay, si dubbisa tamam. Maal jedha? 43 irratti Hayyee waaqoo jirtaa? Isin dhaggeeffachaa jira. Maal jedha lakkoofsa 43 irratti yommus ergamaan Waaqayyoo tokko isa jajjabeessuudhaaf waaqa irraa itti mul'atee jira Yesuusiin jajjabeessuudhaaf. Itti barreeffachaa deema. Okay, isa kana amma Yesuusiin jajjabeessuudhaaf ergamaan Waaqayyoo tokko itti mul'atee jira Yesuusiin jajjabeessuudhaaf. Luqaas meeqa jedhan jedhe bara. 22:43 22:43 Eeshi. Eywa gaafiin asirratti qabu amma ergamaan Waaqayyoo jedha laal macaafni akkasuma yommus ergamaan Waaqayyoo tokko isa jajjabeessuudhaaf jedha. Tokko ergamaan Waaqayyoo kan inni jedhu kun Waaqayyoon kun kami ka ergama kana erge? Yesuus yemamoo kan biraati? Barreeffachaa jira Luqaas meeqa jette? 22:43 yaa Waaqoo. 22:43. Eywa. Akkas. Qo'i minan barbaadadha. Ayyee barbaadadhu tole seeqa. Barbaadadhu tole. Argattee Waaqoo?
dubbisi amma dubbisi. Ayyee amma dubbisee ka'ee jira. Ergamaan Waaqayyoo tokko isa jajjabeessuudhaaf itti gad bu'ee jira. Gubbaadhaa dhufee jira. Yaa Waaqoo maal taate san dubbattu moo ati? Fachaan jira bar. Okay. Kanaafuu amma maayikiin qabatin kaati dubbisettee maayikiin qabatin dubbadhu malee si gaafadhee bar. Ergamaan Waaqayyoo isa jajjabeessuudhaaf itti gad bu'ee. Dubbisaa jirta haasaa jirtaan immoo maal gochas jala haasaalee maaloo yaa ustaas. Si gaafadhee si eegu jira bar haasoo ittiin jiru. Ergamaan Waaqayyoo kan jiru kun Waaqayyoon kun kam inni ka ergamaa kana ergee siin jedhe. Yesuus immoo kan biraati. Macaafa qulqulluutti ni amantaa? Macaafa qulqulluu ni amantaa? Deebiin kanuma kalaas. Tokkoffaadha. Macaafa qulqulluuni warra Kiristoositti amane qofaaf malee asoosamas miti yookiin kitaaba keessanii miti. Maaliifin isin macaaficha kana hubachuu hin dandeessa waan ta'eef isiniifis hin galu waan ta'e waan isinitti himamu. Injiilii fi Tooraatii waan gattaniif injiilii keessanii gatta waan ta'eef waa'ee kana fudhatta waan ta'eef maarraa goota. Kitaabicha sana isin eessa keessanii isa nuuf fidaa to'i. Isarraa waliin haasofna malee quraan irraa waliin haasofna kana dhiisa. Hin beektanis waan ta'eef isin hin galu. Hafuurri qulqulluun nama ibsu malee waan tokko waa'ee kanaan beekta waan ta'eef asoosamaa miti akkamatti dubbattee kan bartuu miti yaa obboleessa kiyya. Sii galee osii ati maa ibsuu dadhabdere siyyuu hin galle jechuudha karakkoon. An si gaafadhe malee alatti ibsa siin jedhesa. Fakkeenyaaf quraanni Abdullaa Qamaa fi falfala namaa ati amma hafuura qulqulluun gabaabsi hafuura qulqulluun qabdu jechuudha amma ati akka walii galatti. Ay qaba ni qaba. Eega qabatte hiiki kaa. An si gaafadhe malee ofii hiikuu jira isaan. Ati hin qabdu namaaf hin galu jette siif hin galle jechuudha. Siif hin galu waan ta'eef. Ati jedhe malee ana maal goota isaa siiniif hin galu maal jedhu. Maal afaan Oromooti maa barreeffameere? Maaliif gabaarra gurguramaree afaan Oromooti? Maaliif lallabdarree eega namaaf hin galu? Waan namaaf hin galle maal godhu waaqi sin xiqine dur? Akkuma irraa barnuuf ka akka nuuf galuuf. Keessammaaf quraan arabiffaan bu'e arabaaf gadi bu'e. Maa quraan arabiffaan jira xayyimna dhibe yoo jetteyyuu barre dhugaa qabda bar afaan Oromootiin dubbisuu hin danda'u yoo jette jechuudha. Kun afaan Oromootiin jira afaan Oromootiin si dubbise afaan Oromoo namaaf hin galu wagguu jettu hin qaanfattu isaa. Afaan Oromooti miti macaafa qulqulluu namni hundi dubbisuu hin danda'u. Kootu dubbisuu dandeessa hiikuu dandeessaa tama Kiristoos isa karaaf jireenya ta'etti amanii to'i siif galagaafsan. Aboo Kiristoosii wayitu hin jiruti as na dhageeffadhu sirritti. Akkasiin jedhe macaafa qulqulluu jettu kana ka itti amantu kana siif galee jiraasi si. Hafuura qulqulluu qabda kan ittiin hiiktu. Sirriitti naaf gale. Okay, asitti amma ergamaan Waaqayyoo isa jajjabeessuudhaaf waaqarraa itti gad bu'e kan jedhu kuni ergamaan Waaqayyoo kun kami? Waaqayyoon ergamaa kana erge eenyudha? Waaqayyo kan jedhame kun. Osoo sitti mee siin galu fudhattu waan ta'eef maaf gaafattaati? Abboo anaa fudhachuu dhiisu ati himi nama 680 ijoolleen kiristaanaatu si eegu jiraniiti. Isaa miti osoo sitti mee fudhattu waan ta'eef. Ana qofa miti anaa fudhachuu dhiisu uummatatti himi. Fakkeenyaaf quraanni falfalaa fi abjuulaa qamaadha. Maal taate isaa yaa namtichaan nana maal naga qabdaati? Siif hin galuun jedhe baroo sitti meeyu. La naaf galuu dhabuudhaan miti rakkoon si bira jirtu rakkoon macaafa kan keetii saalfatte si dhibde waaqummaa isaa dha mirkaneessuu dandeessu. Rakkoon isa kana malee naa galuu dhabuudhaan miti. Ani naaf haa galuu dhiisu an si mormuuti deebiseeti. Si mormuun deebise. Siif hin galu waan ta'eef hin jedhe ammala waan siif hin gallee fi osoo sitti mee siif hin galu fudhattu waan ta'eef maarraa goota. Siif hin galu. Siif hin galu deebiidha yaa namtichaan nan. Keessanuu quraanuu falfala irraa waraabameedha falfalatti amantuu miti ma. Yaa gurbaa arraba dhiisiiti meeroo takka arraba dhiisiiti. Arraba dhiisiiti akkas jedha bar. Akkan keetii jalluma akkan keetii tu akkas jedhee jennaan rabbi irratti deebisee bidde jaannam seensa jedheeni suni rakkoon qabdu sun. Akkasiin jedhe mee gara haasawa dheeraatti nan deebisiin. Bakka tana deebisuu dandeessaati irraa haasawuu dandeessa qaba. Isin Muhammad sammuu keessan qollofee qolfii fudhatee badee. Gurbaa arraba dhiisi rabbi kan keetii jedhiiti.
Mee arraba dhiisi deebisuu dandeessa bakka kana. Ijoolluma shamaraatu hanqatte. Wallahi dubartii hanqatte. Mucayyoo amma duratti haasawaa turte hanqatte. Waan tokko dubartii iyyuu hin geessu. A'uudhu billah. Macaafni yoo isin dhibe isaa arraba deemtanii yaajoo. Macaafni yoo isin dhibe macaafni keessa rakkoon macaafa keessanii keenyamoo. Ani amma maal gaafadhe yaajoo. Waa balleesse. Waa balleessee jira amma. Wannan jedhan ergamaa Waaqayyoo Yesuusi akka jajjabeessuudhaaf jecha Yesuus boohee jennaan laal Yesuus imimma muddameeti jedha macaafa bakka kana bakka amman gaafadhe kun muddama isaa keessattis jedha Yesuus. Muddama isaa keessattis ittuma cimsee kadhatee jedha. Yaa jamaa muddama isaa keessatti cimsee kadhatee jedha. Hin muddamee jedha. Macaafa kana anaa miti kan barreesse afaan Oromootiin barraa'e. Afaan Oromootiin barraa'e anaa miti ana barreesse isaa kana. Kunoo macaafa isinitti agarsiisuu danda'a. Macaafa kanaan hin barreessin. Qubee afaan Oromoo kanaan an hin barreessin. Nuyi miti kan maxxanse. Kiristaanuma maxxanse. Muddama isaa keessattis ittuma cimsee kadhate. Dafqi isaas akka coba dhiigaatti lafatti gadi rooba ture. Hin dafqaa ture jedha Yesuus. Eegasanii hoo kadhatarraa ka'ee gara bartoota isaa yommuu dhufe bartoonni gaddaawwan butataniif rafanii isa eegan jedhe. Inni ammoo attamitti rafuu dandeessu ka'aa qormatti akka hin galleef kadhadhaa jedhee sanboodanoo ergamaa Waaqayyoodhaa isa jajjabeessuudhaaf achi dura jechuudha. Ergamaa Waaqayyoodhaa isa jajjabeessuudhaaf Waaqa irraa itti mul'ate jedha. Ani amma bakka waan guddaa hin gaafanne bakka kanatti. Ergamaa Waaqayyoo kun Waaqayyoon isa erge kun kami? Waaqayyoon ergamaa erge kun kami? Yesuus erga Waaqa ta'e akkamitti isa jajjabeessa hoo? Waaqni akkamitti jajjabeeffama? Waaqni akkamitti ayizoo isaan jedhama? Ayizoo homaan dhaatu ayizoo akkamitti isaan jedhama Waaqaan? Kanuma waan nan gaafachuu barbaade. Jabaadhu ayizoo akkamitti jedhama? Gaafii nan gaafadhee faadaa miti isaa. Nama dibdi gaafii nama kun. Namoonni akkamitti Waaqa jajjabeessa malaa'ikaan? Isin Yesuus Waaqa jettanii Waaqaan ayizoo akkamitti jedhama? Kan jedhamu gaafii nan gaafadhu kamiin? Gaafii biraati miti. Tamam. Namni deebisu jiraasa? Ijoolleen cinqamtanii wajji. Ustaaza siifani maacarraa kennaamee isi turu gobe zebesin haa deebistu. Hayyee siifan haa deebistu tayyib. Siifan yoo deebisuu dandeesse mokkori. Maalirra jirtu? Wanni irra jirru beektee? Hayyee. Gurbaa tokko nu arrabsee ba'u jira. Maal jedha macaafa tuuhu yemmus ergamaa Waaqayyoo tokko isa jajjabeessuudhaaf Waaqa irratti mul'atee jedha Yesuusiin. Hayyee. Ergamaa Waaqayyoo itti mul'ate isa jajjabeessuudhaaf eenyuun jajjabeessuuf itti mul'ate? Yesuusiin jajjabeessuu itti mul'ateemi? Egaa inni Waaqa ta'e akkamitti jajjabeessan? Waaqni hin jajjabeeffamaasa? Namummaa uffatee jira miti. Waaqummaan hin jajjabeeffamu namummaadha malee. Maal jechuu jirte isaa? Yesuusin kun lama jira si bira. Yesuus lama jira isa dafqee bu'a kadhachaa ture san malee kan biraatu jira moo? Namummaa isaatiin kadhachaa ture. Tayyib Yesuus ergamaa Waaqayyoo eenyutu erge? Ergamaa Waaqayyoon sun kan erge sun eenyudha? Yesuus imamuu kan biraati. Ergamaa san kan erge sun. Yesuus Kiristoos yeroo biyya lafaatti gadi dhufetti gadi of deebiseetoo namootaaf fakkeenya ta'uuf malee aangoo isaa mul'isuudhaaf biyya lafaatti hin dhufne waaqummaa isaa argisiisuudhaaf. Abba waaqummaa yuun qabuuti an kasiin jedhe ergamaa Waaqayyo ergamaa ergeefii jedha Yesuusiif. Waaqayyoon ergamaa ergee sun eenyudha? Waaqummaa isaa argisiisuudhaaf hin dhufne dhaggeeffadhu aangoo isaa simmiti kan irraa fuudhu. Yesuus Kiristoos har'allee borullee aangoo qabaa. Yoomillee suma dhufee isinitti murteessa namni deebi'ee dhufee isinitti faradu hin jiru. Akka quraana keessanitti iyyuu isaan deebi'ee hin dhufa guyyaa qiyaamaatti jedha. Isumatu isinitti faradu. Afurri amaan si keessa jiru kun ka Waaqa Yesuus lama si gochisiisu kun si keessaa haa rukutamu maqaa Rabbiiti. Yesuus lama jira qoy. Yesuus lama jira naaf himi. Yesuus tokkicha moo nama lama? Isiniif hin galu yoomiyyuu isin mormitoota waan taataniif. Akkamitti nuuf hin galle san maal afaan Oromoon atti dubbachuu jirtami? Yesuus tokko moo lama siin jechuu jira? Situ mormituudha malee nuyi miti mormituun.
Yesuus nabiyyiidha jennaan amma fudhadhu jennaan hin fudhadhu jettee didde. Situ mormituudha. Mormituun Kiristoos inni abbaa fi ilmi maganuuf jiru seexantichi Okay, amma ati akka mormituu Yesuus taate amma sii mirkaneessu amma daqiiqaa kana keessatti akka ati mormituu Yesuus taate sii mirkaneessu. Sintu mormituu Kiristoos. Situ mormituudha akka mormituu Yesuus taate sii mirkaneessa amma kana. Qoy amma sii mirkaneessa na eeg yeroo takka. Maal jedha Yesuusii an humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jedheetiin dubbata. Mee Yesuus humna isaatiin homaa gochuu hin danda'u jedhime mormituudha miteeti. Mee lafa sanatti waa'ee maaliin dubbachaa jira? Waa'ee waan barbaadaa dubbatu jedhime jecha kana jedhe Yesuus humna isaatiin homaa gochuu hin danda'u jedhime. Yesuus Kiristoos lafa sanatti ani laala amma mormuu jirta laala amma mormuu jirta wallahi mormuu jirta kun amma. Sirrii miteetu jedhi kam kun hadda bahee waa tokko akka hin goone dubbate hojiidhuma isaa la akka inni jedhi meeti waan hiikni isaa waan barbaadaa ta'u akka inni jedhi meeti Yesuus humna isaatiin homaa gochuu hin danda'u jedhime gochuu hin danda'a laala amma mormituu argitanii usaadara argitanii mormituu hin danda'u jedhi siin jennaan atammoo hin danda'a kanaafuu amma ati mormituu tokko faana number 1 mormituu number 1 dha amma argite mormituudha wanna siin jedhe sababa kana hin danda'u jedhi siin jennaan hin danda'an aan jette mormituu dura kontekstii macaafa sanaa hubachuutu sinirra jira maal jedha lafa sanatti hojiidhuma abbaan koo hojjetuun hojjedha malee ani kophaatti wanti hin hojjedhu hin jiru hin jenne akkas hin jenne kana jechuun isaa waaqayyo habbaarraa hadda bahee firdiin ani faradu hin jenne siin jedha akkas hin jenne dhaggeeffadhaa akka abbaan koo anatti dubbatetti nan farada akkas hin jenne siin jedha kunoo si baasee sitti mul'isa hin jenne qoy baasee sitti mul'isa faradoos qajeelaadha akka hin jenne baasee sitti mul'isa akkasii hin jenne akka jette san hin sobde hayya dubbisa akka jette maal jedhee dakoo soddoma irratti as laali sirritti laalaan mata dureen asumarraa ka'a Yesuusiif kan dhugaa ba'an jedhee Yesuusiif dabalee jedha sirritti laali mata dureen asumarraa ka'a anu humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jedhe abbaa koorraa akkan dhaga'etti nan farada firdiin ani faradus qajeelaadha anoo yaada koo duukaa bu'uun barbaadu yaada isana ergee duukaan bu'a malee jedhe mee ati amma jabduudha hagasii kana dubbii kana dhugoomsita jetta amma dubbii kana akkan abbaa koorraa dhaga'etti nan farada asirra jalqabii jedhi la akkasii miti asirra achi jara Yesuus humna isaatiin homaa gochuu hin danda'u jedhime no kana jechuun isaa bar waaqayyo habbaarraan hadda bahee ta'u waama Yesuus jedhe hiika isaatti deebite jedhi waan Yesuus jedhe jalqabu ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u natti mul'atu Yesuus humna isaatiin homaa gochuu hin danda'u jedhime no si waan hin taane maa dubbattu asirratti waa'ee gochuu fi gochuu dhiisoo otoo hin taane waa'ee kunoo Yesuus dubbatee jedhami jedhi ka macaafa mormituu miti reeti jedhi ka maafan jedha maali iddoo itti fayyisaa turetti iddoo itti du'aa kaasaa turetti Allahu akbar amma waa Yesuus jedhe mormitamoo ati jedhime ati inuma jedhi Yesuus humna isaatiin homaa gochuu hin danda'u jedhi kunoo Yesuus dubbatee jira macaafa mormu jetteemi jedhime atu dubbifte maanna jechisiifta ustaaz hin mormu hin jenne ati hin mormu kuni waa'ee firdii dubbataa jira haa jedhu rakkoon qabdu ati ila agasiille sii jedhaan agasiille an hayya an amma sii jedhaate ati na duuka jedhi tamaa Yesuus an humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jedheemi Yesuus humna isaatiin homaa gochuu hin danda'u abbaarraa akka dhagayetti nan farada jedheemi abbaarraa akka dhagayetti farada jedha firdiin ani faradu qajeelaadha jedheemi firdiin inni faradu qajeelaadha jedha anoo yaada koo duukaa bu'uun barbaadu jedheemi Yesuus yaada ofii duukaan bu'u yaada isa ergee duukaa bu'a jedheemi yaada isa ergee duukaa bu'a hayyee amma ani jedheetiin jira kunoo jedhi ati mee ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jedha Yesuus humna isaatiin homaa gochuu hin danda'u jedhime hin danda'a gochuu akkamitti hin danda'u jedhi hin ila kun hin hin jedhu la mormitu tokkoffaa no kuni waa'ee gochuu akkatti mormitu taate argitee amma mormituudha kanaaf siin jedhe bar mormituudha siin jedhe ati mormituu Yesuusi no mormuu miti duraan wanni ijoo dubbii sanii hubachuudha malee maaliif jedhee
waa'ee maalii dubbataa jiraadha kontekistii macaafichaa hubachuu. Ati dura jettee kaatee waan maaliif jedhee dubbatamoo ati mormituudha. Mormituu isaa number 1dha. Laalama macaafa jechuu didde laal. Macaafa ofiidha waaqatte. Amma dubbistanii miti maal akka jechuu barbaadan abbaa koorraa akka dhagayetti nam faradaa yaada koo duukaa hin bu'uu jedha. Hojiin ani hojjedhu suma abbaan koo hojjedhu. Jecha Yesuus jedhe kana jedhi jennaan maaf sodaatte duubaat? Maal si sodaachise? Yesuus iyyuu jedheeti ati afaan kan kee maaltu see qabe? Yesuus iyyuu jedheeti dubbii kana dubbate. Sodaanne maal ennaa fayyisaa ture ennaa du'aa kaasu ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u hin jenne kuni waa'ee. Duuba maal si sodaachise? Yesuus iyyuu dubbateeti Yesuus. Abbaan dhimmaatu dubbateeti ati maal si sodaachise? Isinitti mee bar. Ayyee. Amma laal ati mormituudha kalaas mormituu eenyuti mormituu Kiristoos jedhamte jechuudha. Warra ibidda seenu san mormitoota Kiristoos jechuudha. No, warri ibiddaa isinidha. Macaafni Yesuus goota. Nuu miti situ morme malee waan morme amma kana situ morme macaafa situ morme macaafa kan keeratti namantu macaafa mormite. Isin immoo Yesuus nama akka kootitti jettan waan Yesuus hojjete immoo hojjedhaan nan hin hojjettan dandeessani. Ati hin hojjetta waan Yesuus hojjetu. Ani nama duwwaadha waaqummaa of keessaa hin qabu. Yesuus Kiristoos waaqummaa of keessaa qaba. Tayyib Yesuus oo namni natti amane waan an hojjedhu hundumaan ni hojjetaa jedha oo. Yesuus sobe moo situ sobe? Yoo fedhe na keessaan hojjechuu danda'a. Lakkina keessaan hin jedhu si keessaan hin jenne Yohaannis boqonnaa 14 irratti maal jedha? Mee amma amantii isiidhaa qormaanna yaa jamaa. Akka isin amantiin qabne amma tan isinitti garsiisaa. Maal jedha? Amantii amma akka hin qabne isinitti garsiisiifan. Lakkoofsa 12 irratti maal jedha? Dhuguma isiniin jedha namni anatti amanu waan ani hojjedhu hundumaa isin hojjetaa jedha. Ayyee. Waan Yesuus hundumaa hojjetu ni hojjettam? Amantiidha kun amantii abbaati. Amanteen jirtu ati? Amanteen jirtu ati? Ati amanteen jirtu siin jedhe? Amaneen jira garuu eega amantee jiraatte namni anatti amanu waan ani hojjedhu hundumaa ni hojjetaa jedha kaakuna. In hojjeta namoonni ayyaanni Waaqayyoo kennameefi kan fayyisan jiran. Lakkee nama ayyaana qabu hin jenneeti namni natti amanu jedhe namni anatti amanu waan ani hojjedhu hundumaa ni hojjetaa jedha malee. Namni amane ayyaana fudhachuu qaba ka. Ati amanteen jirtu ati amantiin qabdu Yesuus itti namanne ati. Naa. Yesuus itti amanteen jirtu ati. Amaneen jira. Okay. Eega Yesuus itti amantee jiraatte dubbadhu ka waan ani hojjedhu hundumaa ni hojjetaa jedha Yesuus. Ati hojjettaa waan amma Yesuus waan Yesuus hojjetu hundumaa? Kennaadha isiniin jedhe bar kennaa ayyaana. Kennaan jenne Yesuus kennaan jenne namni anatti amanu jedhe malee kennaan jenne Yesuus. Giddiin kennaa gootamu namni anatti amanu waan ani hojjedhu hundumaa ni hojjetaa jedha. Atammoo giddiin kennaa jettaa ammoo? Kennaadha kennaa ayyaanaati. Amma fakkeenya isa tokko. Hin jedhu macaafni hin jedhu macaafni akkas hin jedhu. Namni anatti amanu hundinuu waan ani hojjedhu hundumaa ni hojjetaa jedha. Hojjedhu nu garsiisme mee du'aa kaasi mee hafuura hamaa baasi. Mee nama fayyisi nama tokko jedhu fayyisi mee. Charchii dhagaa sinirraa kaasanii. Maal jettee? Charchii deemaa achitti sinirraa iyyiti. Ati hoo amanteen jirtu ati amantiin qabdu ati? Amantii amma naga'u qaba. Amantii hirroo qabdaa jechuun goobas amma isiin siifan kun warra ibidda jahannam yaa jamaa. Akkama jechaa jirtu kanas yoo akka kanatti duute ibidda jahannam seenuun kan kee ammaa fi siin jiru laal Yesuus itti illee namanne laal. Kanaaf bar mormituu Yesuusii siin jedheen duruma siin jedhee bar ati mormituu Yesuusii warra karaa ibiddaa deemaa jiru. Yesuus itti amanteen jirtu siin jedhe. Yesuus itti namni anatti amanu waan ani hojjedhu hundumaa ni hojjeta jedhe nama yoo amantee jiraatte ati fayyisuu qabda. Garaa kennuun hojjechuun kennaa Waaqayyooti. Waaqayyo yoo fedhanaaniin hojjeta. Hin jedhu namni anatti amanu jedhe. Hin jedhu. Dhaggeeffataa ka amma ani Waaqayyoon amma kana godhi otoo hin jedheeni anatu Waaqayyoon ajaja miti. Waaqayyo waan hojjechuu barbaadu ofiisaa hojjeta yeroo ofiisaati barbaadetti. Waaqayyoodhaan namni kamiyyuu ajajuu hin danda'u. Hin jedhu akka tiyette kanaa miti macaafni akkas hin jedhu situyyuu giddiin dhiibu jira malee kun amma giddiidhaan laal qawwee qabatteetumaan giddiin dhiibu jirta macaaf tamaam
Dirqamaan giddiidhaan qawwee qabatteetu waan giddiidhaan deemu jirta malee kun waan sirriidhaati miti. Maal jedha Maarqos boqonnaa 16 lakkoofsa 16 irratti namni amane namni cuubames ni fayyaa namni hin amanne garuu itti faradamaa jedhe. Ati cuubamtee jirtaasaa? Amaneen jira cuubameen jira warri hin amaniin hin cuubaminis warra mormitoota. Hayyee tole mee lakkoofsa 17 irra si dubbisa. Maal jedha? Warra anatti amanan birattis milikkitoonni kun hin argamu. Warri anatti amanan kun maqaa kootiin hafuurota hamoota hin baasu afaanota haaraan asin dubbatu jedhe. Warra anatti amanan biratti milikkitoota kanatu jira jedha. Amma milikkita Yesuusitti amanuudhaati hafuurota hamoota baasuu qabda afaan haaraa dubbachuu qabda. Dubbattuu dandeessaa? Isin jettaniif hin dubbadhu yeroon itti dubbadhutti nan dubbadha. Aywa amma kanaafuu amma sobdee jechuudha laata isin dubbachuufi yoo nu biratti hin dubbanne ati hafuurri kophaa si dubbisu wayitu hin jiru jechuudha. Walii galatti alaa kulla haal amma akka ati Yesuusitti illee amanin akka macaafa kan keessatti illee amanin sitti garsiifnee jirra jechuudha. No, ustaaz amma Maatiyos boqonnaa 4 irratti seexanni yeroo gooftaa Yesuusiin qortee dhagaa kana buddeenatti jijjiiri yoo jettuuni Yesuus Kiristoos dhagicha jijjiiruu dadhabee miti. Garuu seexanaaf hin abboomamu dheeti. Anis immoo isiniif hin abboomamu. Maaliif hafuura hamaatu isin keessa jira waan ta'eef? Tayyib kiristaanii yoo sirraa barbaade waa abboomamtaa kiristaanaaf? Hafuura hamaa. Tayyib hafuura hamaa baasii kaa kun hafuura hamaa nu keessaa baasii mee baasiifadhu mee? Lakki jalloota keessaa baasaa kan jedhu hin jiru warra hafuurichaaf of kenna warra kadhatatti abboomamoota ammalee. Amma ati zadee uummatteetiin olii gadi dhawu jirta malee ati waan sinnaatiitti hin jirtu jechuudha. Yoo hafuura hamaa qabdan jette hafuura hamaa baasa hogguu siin jennu lakki jalloota keessaa baasaa hin jenne tayyib tole. Ani kasiin jedhe mee ijoollee biraatti dabarraayyee. Ijoollee biraatti dabarra amma ati kan kee faayidaa qabaachaa hin jiru. Amma hafuurri kan kee hin jiru. Amantiin qabdu ati. Hafuura hin qabdu. Hafuura hamaa baasuu hin dandeessu. Waa hojjechuu hin dandeessu. Du'aa kaasuu hin dandeessu. Waa Yesuus hojjetu hojjechuu hin dandeessu. Yesuus macaafatti hin amantu. Ati amma bilaashuma jiraachuu jirta jechuudha addunyaa kanarra. Eega sanii gada ibidda jahannam deemta. Yoo rabbiin si dhaqqabee islaamummaa si qabsiise malee. Ayyemee ijoollee kanaaf obsi jedhota kanaaf obsi. Gaaffis hin gaafadha ustaaz. Hin gaafattaa yeroo kanaaf obsi ayyee. Abdii kana tulchi dura wanna jiraatiin ture. Ayyee. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ نجاجرتو. جرى الحمد لله. قافي ويش نقافة دليتي. فتوى يو تاتي فتوى أنا ستي متي وأنا منتي تاتي قافة. أي أبجو أي أرجيت سلاسين قافة دليتي. والله أنا أبجوني كوتي ورا أبجوه كوبي كو قافة. أيش إن شاء الله. أيه بركة تمام. أيه سيفان اتفوفي. قافي كان كيتفوفي. Abjuun ni kafe. Lammisaan ayii kufallee fi biroo. Hadii siiti haasa'e inni bu'eetiin jira. Ustaaz nuti abjuu sin hiikna kanaaf ni dhiifama. Isinuu abjuudha maal abjuu hiiktanii miti itti fufimeeti gaafii kan kee gaafadhu dhiisi. Isinuu mataan maan keessanuyyuu abjuudha. Abjuun eenyu akka ta'e hin beekna dhiisaan of hin tuullu malee nuti. Ayyee gaaffiin kiyyaa. Ayyee. Allaan maalidha? Hafuura moo qaama foonii qaba? أيه سورة كل لما سورة دبا كل لما رات يقول هو الله أحد جدي يا محمد جد الله مالي أو الرجل قافته هو إني سنقافة تنسون اللهين أحد توكيتشا الله الصمد اللهين الصمد يجون إساء ونهن دساتو إساء تاجمو كوان تقوت لنا جمني كان إنجاني كان إندوغني كان يربت تناجمني كان مغاتب تناجمني كان أفور بافت دنجني سيقلتي الصمد يجون دوبا كغران لين كامل أكنمات أغران كامل كوان تكو تناجم هذا منات تناجم علمات تناجم ومتكو تناجم رب سبحانه وتعالى وما ساكن كيسا لم يرد إنه اندل علما كب اندل شنلي ولم يولد اندل النلي اندل من يجون على فبال لين كب ربي اندلم ولم يكن له كفوا أحد وان تقول وان سكتاتو وان تقول وان سكتاتو نجرو وان تقول وان سكتاتو نجرو جتشون
Kanaafuu amma rabbiin subhaanahu wa ta'ala akka jettu kana hafuura jechuun maal akka jettu ani hin beeku nuti biratti hafuura wanni jedhamu qilleensaan jenna kan qilleensaa bitti ka jedhan kan kun hafuura jedhama. Kana yoo taate rabbiin hafuura kanaa miti lakkii. Hafuurri kun amma na keessa ba'u jira kuni carbon dioxide jedhama warri saayinsii biratti tama. Hafuura miti hafuura kanaa miti rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Hafuura jechuu yoo kana taate hafuurri kun ka jedhan kun ka ol seenu sun oksijiinii jedhama kun ammoo carbon dioxide jedhaniini inni suni uumamaadha waan nama keessa seenaa bahuudha malee kuni rabbiidha miti Allahin isaa miti rabbiin hin mul'atu foon qaba kan jette lakki rabbiin subhaanahu wa ta'ala foon hin qabu rabbiin subhaanahu wa ta'ala waan isaan malu inni zaatani qaba jechuun ufii isaatiin jira foon kan qabu uumamatu foon qaba rabbiin uumamaa foon uume malee rabbiin subhaanahu wa ta'ala foon hin qabu wanni jiru guutuun foon qabaan jedhamu immoo wanni jiru guutuun foon qabaan jedhamu fakkeenyaaf dhakaan ni jira jedhama ni mul'ata garuu foon hin qabu si galtee dachiin ni mul'atti foonii miti samiin ni mul'atti foonii miti wanni jiru guutuun wanni mul'atu guutuun isaa foon qabaachuun dirqama miti tamam wanni jiru guutuun isaa foon qabaachuun dirqama miti jechuudha malaayikaa yoo fudhatte malaayikaan rabbiin uumeetiin jira foonii miti foon hin jedhamu si galtee namatu foon qaba namaa fi beeladaa garagaraadha mukni jira foonii miti wanni jiru guutuun isaadha foon qabaan jedhamu rabbiin subhaanahu wa ta'ala foon qabaan jennu nuti foon qaba jenneen amannu waan uumamni qabu kamiyyuu ni qabaa jenneen amannu uumamaan inni adda wanni tokkollee wanni isa fakkaatu hin jiru jechuudha kanaafuu inni hafuura jette hafuura jechuu sun maal akka jette baal akka baanteen hin beeku nu biratti hafuura jechuun qilleensadha ka jedhan kan isa kana miti ammoo rabbiin akka kan keenyaatti eenyummaadhuma namaatiyyuu bakka lamatti qoodee dubbata macaafni. Fakkeenya kan keenyatti ni min na gaafadhu malee gaafatamaan anam duratti anas gaafachuu ture amma na gaafadhu. Dhaggeeffata kaayyaa gaafachuu fana ustaaz maariifattu miira keessaa baate. Miirri kan keedhaa si keessaa taa'uti ani yoo miira keessaa sana gaafadhu sin jechuu jira. Fakhrallah. Gaaffii korra dhaabbadhee akka isiniif galuufani akka macaafaatti maal naaf gala isaa kan kedhiisi kan keetii wal keessa yoo laaltu wal keessa laaqaman harka siifillee galu akkasitti kan kee achi kaatu sen duratti irra deebisuun dadhabdee olii gad ooftee foon jetta lafee jetta kan kee gara itti qabanu dhabneetiin dhiifne duratti amma lafee jetta takka foon jetta foon isaatiin kunamummaadhaan jetta adaraatas gabbaa miira keessaa ba'a. Wacinaan jedhamu yaa mucaa tasgabbiidhaan haasa'e meeti qosta adaba godhadhu haasa'e. Na gaafadhu siin jechuu jira maal na gaafadhu jechuun wacamoo yaa mucaa maal taatisa? Indee karaa siin gaafadhu dhabe barkaraa yaada koo ibsadhu dha'uu jira. Eeywa kan kee keenya biratti hin jedhin keessan dhiisi ana gaafadhu islaamummaarraa. Naaf hin galle akkaataan isin amma naaf ibsitan erga foon hin qabaanne dhagna hafuuraa qaba jechuudha. Hafuura jechuun maal jechuun hafuuraan fayyadamnu nuti musliima biratti hafuura wanni jedhamu qilleensa. Hafuura jechuun jecha hafuura jedhamu fayyadamnu nuti. Namni gaafa du'ee fooniif hafuurri isaa gargar bahee maal jettu nabsiisaatiin. Hafuurri maali isaa hafuurri maali dhakati jechaa jirtu jecha hafuura jedhamu fayyadamnu nuti siin jechuu jira. Waan nuti hin fayyadamne nan gaafatiin waan nuti fayyadamnu irraa nu gaafadhu. Ayya lubbuun namaa gaafa foon irraa adda baate akkamiin ibsitu lubbuu san. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي جلسا روحي الرايوسي قافتناتي روحين أجج ربي كياتي وانديم الرايجري دبتو جلان كان أفونتي كان روحين يوكان لبون أكمتي باتي إيه سدكتي كان جلسا نبيكن نوتي وان أجج ربي تنديمو قالوا لبون نكيس جراتو نبيكنا أكمنتي تتيجورا لكن لبون أكم تاتي إيه سجرتي مقام كيسا وقو نمني دو إيجر إيه سديمتي غرام باتي غرامين باتي فنياني موافانيني إجام إيساني كان جلو كان إني كن قوتون إساتو وان رب سبحانه وتعالى وفي ساتي أوف مالي وان نتبيك ندامت مالتو لبو مالي في غافت تقر واني نافين قد غافين كان كده إيسان لبو برا دايجام أيه برادر بابا كان عايف سندن دينيه maal si ibsuu hin dandeenye isa maal qabte lubbuun akkam gaafachuu hin dandeenye jedhi maal si ibsuu hin dandeenye maal
Ani eenyummaa Allah irraa gaafannaan Allahu wahid Allahu samadii jettan naan galle akkasittaan isa kana osoo hin taane Rabbiin eenyu Allahin eewwati jedhu tokkicha isa uumama tokkollee hin fakkaanne siin jedhe isa waan tokkotti naa jumne hin rafu hin mugu hin dhalanne abbaa faadhaan qabu in ilmoollee intalallee haadha warraallee hin qabu wanni isa fakkaatullee hin jiru tokkicha inni siin jedhe si deebise uumamaa miti qaamaati jettullee foon illee hin qabu Rabbiin subhaanahu wa ta'ala foon namni qabu kan hin qabu Rabbiin foon qabaa miti. Akkana jedhe si deebise inni sun eessa jira oti jette uumama hundaa ol jira argitee jira naan jette lakki argee hin beeku tamam keessa kiyyatti beeka malee argeetiin hin beeku rabbiin hin argine rabbiin hin mul'atu namatti hin mul'atu nabiyala Muusaadhaan yaa rabbi si arguu barbaadamee ufnatti mul'isi jennaan na arguu hin dandeessu jedheen rabbi na arguu hin dandeessu jedheen garuu gaaratti hin mul'adha wagguu gaaratti mul'adheetiin jedhe ammoo yoo gaarri dhaabbateetiin jedhe atin arguu dandeessa jennaan Tole jedhe Rabbiin gaara mul'atee jennaan gaarri ni caccabee jechuudha. Uumamni guddaan akka gaara kunfaatu iyyuu afoo dhaabbachuu hin danda'u. Rabbiin ifaa guddaa qaba. Ifaa san ammoo eenyullee afoo dhaabbachuu hin danda'u. Namni hin gubataa jechuudha yeroo sanitti du'a jechuudha. Osoo Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Rabbiin namatti mul'atu taate nuti uumama amma jiru kanaan afoo dhaabbachuu hin dandeenyu. ayyee isin Allaan tokkichaa jettanii Quraana keessatti immoo nuti jedha malee hana hin jenne nuti jedhee dubbata iddoo baay'eetti. Ana jedhee jira lamaan iyyuu ni fayyadama. Maaliif nuti jedhe mee kan nuti jedhee kan naa ibsa. Hayyee ana kan jedhe illee jira ana kan jedhe si haa kennu yoo hin beekne taate. No nuti maaliif jedhe ani kana ana kan jedhe beekta siin jedhe ana kan jedhee dubbatu Rabbiin beekta isa san. Tayyib tamam. Nuti jedhee wanni dubbateef mootii waan ta'eef mootii mootota gooftota ol aanaa waa hunda kawaa hunda ajaju kawaa hunda harkaa qabu waan ta'eef jecha Rabbiin nuyi jedhee dubbata inna anzalnaa nuti buufne uumne taasifne akkana jedhee dubbata subhaanahu wa ta'ala. Hojii irratti wagguu dubbatu Rabbiin nu sodaadhaan jedhu yeroo gabbartii waaqeffannaa biratti miti. Waaqeffannaa biratti waan akka sodaa fakkeenya na sodaadhaa jedha yeroo sodaadhaa. Na eeggadha natti amanaa jedha na eeggadhaa jedha adaaba kiyyarra baqadhaa jedha si galtee natti amanaa jedha ammas ammoo beqa naaf jecha salaataa jedha na yaadattuuf jecha salaatii jedha na gabbaraa jedha wagguu gabbartiidha wagguu waan waaqeffannaa eenyu kana waan gabbartiitiin wal qabatu Rabbiin na gabbaraa jedha garuu bakka uuminsaa bakka hojiidhaati wal qabatu ammoo guddina ofii garsiisuuf Rabbiin mootummaa ofii garsiisuudhaaf jecha nuyi jedha jechuudha kun afaan kam keessa iyyuu jira. Afaan kam keessa iyyuu jira kun tamam afaan kam keessa iyyuu jira fakkeenyaaf amma afaan Ingiliffaa keessa yoo afaan Ingiliffaa keessatti royal we jedhama royal we jechuun nuyi jecha jedhu kan mootummaadha jechuudha kan mootummaadha mootummaan tokko nuyi jechuu akka danda'u ni dubbata wannaa keessatti jechuudha giraamerii Ingiliffaa keessatti nuyi jechuu danda'a mootiin tokko jechuudha Quraana keessatti illee dhufte fakkeenyaaf Rabbiin qofaa miti Suleiman sura 27 faata 16 irratti Salamoon kan isin jettaniin sun jechuudha nuyi jedhee dubbata mootii waan ta'eef Dulqarneyn sura 18 faala 81 irraa yoo kaaftee dubbiste nuyi jedhee dubbataa jedha Rabbiin mootii waan ta'eef jecha mootii gaafataniitiin jedhan nuyi jedhaniitiin dubbata Rabbiin mootii waan ta'eef mootii waan hundaa waan ta'eef nuyi jedheetiin dubbata Rabbiin subhaanahu wa ta'ala tamam akkasiidha. Of kabaja jechuudha ayyee. Of guddisa kabajaa miti guddisa guddina ofii ibsa jechuudha. Okay kalaas nama biraatti darba galatooma. Okay anillee waa takka si gaafadhu mee? Rakkinan gaafatina. Wanti qoosii waan bicuu wayii si gaafadha waan bicuu wayii. Maan na gaafadhaash. Seera uumaa boqonnaa tokko lakkoofsa 26 irratti nuyi akka fakkeenya keessatti keenyaatti nama uumnaa hogguu jiru. Waaqi meeqa ta'eeti akkas jechuu jira? Meeqa ta'ee? Abbaa ilmaa hafuura qulqulluu. Meeqa siin jedhe nuyi ka jechaa jiru sun kotta akka bifa keenyaatti nama uumnaa hogguu jiru waaqi meeqa?
Waaqi meeqaa miti ka waaqni tokkichuma. Guddina agarsiisa moo baay'ina agarsiisa? Nuyi koota akka fakkeenya keenyaatti nama nuumnaa hogguu jiru. Ilma hafuura qulqulluu jedha. Mee qaree isaan nuyi koota hogguu jedhan hogguu nama nuumnaa hogguu jedhan isaan sadi ta'aniiti moo tokkichumatu akkana jechuu jira? Tokkichuma Maaliif tokkichi nuyi jedhare? Nama nuumnamaa jedhare? Nama uumamaa hin jenne. Sadan tokkummaatiin jechaa jira ka. Ahaa, sadii waaqa sadii jira jechuu. No, qaama sadii waaqummaan tokko. Qaama sadiitu hin uumnaa jechuu jira jechuu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مما واقع سديه. الشيطان أفور حمان إسين كيس جركو إسين كيس واقع سديه سا؟ Waaqa sadii jechaan jirani ustaaz. Qaamni sadii waaqa sadii kamaal qaama sadii erga jette 3% ka jedhamu yookaan ammoo qaama sadii erga ta'eeti waaqa sadii. Sadii jechaan jiru sadii kan jedhus hin jiru. Jitu jedhe ka waaqa sadiidha ka isin waaqessu kun hafuurri akkanaa kun isin keessa haa rukutamu a'uudhu billah. Waaqi tokkichatti beekna isin bira sadii jettanii. Yaa jamaa. Waaqi sadii kan jedhu fidaame macaafarraa. Jitu jedhe amma asin jenne isa qaama sadii naan jenneeti. No, waaquma tokko bifa sadii mul'ate enne. Waaqa tokko bifa sadii mul'ate. Hin uumnaa kan jedhu sun eenyudha ree? Sadiitu jechuu jira moo tokkicha jechuu jira? Tokkicha jechuu jira sadan tokkummaa ibsuudha. Tokkichi hin uumnaa maa jedha ree? Hin uumnaa maa jedha tokko? Kanaafuu abbaa ilma hafuura qulqulluu jechaa jira bar. In uumnaa maa jedha ree siin jedhe? Koottaa nama uumnaa nama akka bifa keenyatti uumnaa maa jedha? In uumamaaf hin jenne eega tokko ta'e. Uumeera naan uumas jedheeras iddoon itti paarsanii tokkoon dubbate siin jira. Okay, asitti maaf jedhe? Asitti uf guddisuudhaaf beekaa dandeettii ofii agarsiisuuf jedhe moo sadummaa ofii agarsiisuudhaaf jedhe? In uumnaa hogguu jedhu. Sadi kan jedhu hin jiru ustaaz. Maal agarsiisuudhaaf re'aate? Amma fakkeenya ati na gaafattee jennaan ati nuyi maa jedha jennaan maal siin jedhe? Guddina ofii agarsiisuudhaaf siin jedheemi gabaabsee sii deebiseen akka itti amanutti. Si bira too guddina ofii agarsiisuuf hin uumnaa siin jedhe moo sadummaa ofii agarsiisuudhaaf? Sadan tokkummaadhaan jechaa jira siniin jedhee bar. Maal agarsiisuudhaaf? Baay'ina agarsiisuudhaaf immoo guddina ofii agarsiisuudhaaf? Guddina ofii agarsiisuudhaaf. Aywa, goobas meetii muslima taate abboo harka rukutaa fi xiqqeessumaa feefi. Rukutaa fi harka rukutaa fi wallahi bakka jirtanii. Goobas. Rukutuun inni mataa isa kan akka sidii galta. Ayyatoon. Khalaas amma muslima ta'uuf xiqqeessuma achi tarkaanfattee jirta. Nu biratti nutti dhiyaattee jirta. Deemaa jirta. Karaa buuteetiin jirta. Galatoon faatamaa. Muslima illee ta'uudhaaf waa baay'ee tafee dhiisaa. Inshallah ittuma deemta. Homaan ta'u suutuma xumurataa deemta amma achi siiqu jirta. Achi siiquun gaariin.